السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جراتو مقالا شاشمنيتي في أكسما نانو إيشي أكسما حواس إسلاما إدلا الدنيا رجتن هنداف بقى أيانا إيد الأدها بركم تكوف إبا فريف afurtamii torbaffatiin isin gahe isiniin jecha egaa guyyaa har'aa sagantaa gaafiif deebiitiif osoo hin taane sagantaa baga ittiin isin gahe jedhu magaalaa keessa deemuudhaan ka waraabnu ta'a nu faana tura. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana Iidal Adahaatiin isin gahe isiniin jenna. Guyyaa har'aa namoota meeshaa bitatanii galan yookaan ammoo ayyaana kanaaf waa bitatanii galuu jiraniin maal fakkaata qophiin ayyaanaa jennee ka gaafannu ta'a. Miidiyaa nuuf halaal wajjin nu faana tura. Egaa ammas namoota karaarra deemu jiran ergaa baga ittiin isin gahe isaaniinis jennee isaanis nuunaa jedhanii baga ittiin isin gahe. Amee waliin nu baga nuun gahe. Hayyee mee hawaasa islaamaatiin maal jettu? Maashaallah hawaasa musliimaa biyya hunda keessa jirtan ka biyya keessaa ta'e ka biyya alaallee ta'e baga guyyaa gammachuu ayyaana Iidul Adahaafi isin gahe baga gammaddanii ammallee warra yeroo hundaa itti ga'u rabbiin nu haa taasisu. Ka biyya keessa illee jirtan ka biyya alaallee jirtan ijoolleen kenniin ka biyyarraa carraa isin oofee achi jirtanillee guyyaa gammachuu kana qoodamuu qabnaa baga gammannee baga gammaddanii isiniinillee jechuu barbaada warra nuuf halaal miidiyaatiin guddaa galatoomaa gammachuu guddaan dhaga'amaa jechuu barbaadeeti. Maashaallah maal fakkaata qophiin Iidaa? Wallaahi qophiin Iidaa baay'ee nama gammachiisa. Warra qophii qabuuf baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Garuu warra qophii hin qabneef ammoo baay'ee isaanii gammaallee of dagatanii jiranii. Naannoo baadiyyaallee ta'ee hawaasni keenya naannoo magaalaa kanallee ta'ee hedduu isaanii ka diinaa kanaaf bakka hin qabne baay'ee isaanii quban qaban waan ta'eef qophii ayyaanaa warra quba qabuuf warra isaan eegasanii walii hin dagatin warra ayyaana kanaanillee yeroo hundaayyuu walii yaadatuun gammachuu guddaa keessa jiranii itti jabaadhaa qophaayaa hin dagatinaa guyyaan kun guyyaa seenaa qabu ammallee guyyaa eegasanii abbaan keenya ilma isaa Ismaa'il eegasanii akka wareega kennuuf ayyaana keessattuu yaadatamuu qabu. Gaafsan abbaan keenya Ibraahim ilma isaa Ismaa'il akka gorraasaadhaaf dhiyeessu taasisee guyyaa sun guyyaa seenaa ajaa'ibaatii guyyaa akka malee yaadatamuu rabbiin ammoo laakii ilma isaa san hin gorraasisiifne maal godhe jennaan korbeessa hoolaa ajaa'ibaa bakka san buuseef jecha kanaaf ayyaana akkanaati itti nuu jabaadhaa ayyaana nama gammachiisu jechuu barbaadee ayyaana seenaa qabu. Maashaallah eenyu isin jedhe? Maqaan kiyya Muusaa jedhama. Aanaa qoree irraa godina Arsii lixaati godinni kenna aanaa qoree irraa jechuudha. Maashaallah hayyee Muusaadhaan baay'ee galatooma ulfaadha isiniin jenna isiniinis baga ittiin isin gahe isiniin jenna maatii keessan nama jaalattaniin asuma. Maashaallah maatiin kennallee hundi isaaniitu ka biyya keessa jirtanii fi ka biyya alaa jirtanillee akkuma san obboleessa kiyyaa Barsiisaa Muhammad Gariibaa jedhamuu fi akkuma san namni biraallee akkuma san Sa'id ka jedhamutu jira Awwal ka jedhamutu jira Finfinnee irraa asii magaalaa Bishaan Gurraachaa irraa naannoo adda addaa warreen jirtan baga ayyaana Iidul Adahaa kana baga nagaan geettanii baga gammaddanii gammachuu ajaa'ibaatu nu dhagama jechuu barbaadeeti maashaallah. Maashaallah egaa boleeyyen kennaa akkana nu jedhanisino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jechaati guyyaa nadhaa kuni guyyaa seena qabeessaa guyyaa ajaa'ibaati. Guyyaa eegana gartanii guyyaa kabajamaa guyyoota mara keessaa guyyaa hundi isaaniitu wal tara. Guyyaa san keessaa guyyaa ulfaataa guyyaa kabajamaa guyyaa sagalaffaa guyyaa rabbiin walayaalil ashri jedheetii ittiin kakatetu guyyaa kana jechaadha. Kanaaf ammoo guyyaa kana bakka jirtan hundatti sagantaa baafattaniiti akka dabarsitan haala gaariin akka dabarsin isiniin jedha waan na dhaggeeffattiin baay'ee galatoomaa jecha. Ulfaadhaa nagaa keessa nuuf tura hedduu galatoomaa isinii fi maatii keessaniin illee baga ittiin isin gahe isiniin jenna nuuf galatooma ayyaana gaarii. Ciidukum mubaarak. Kana fakkaata sagantaan keenya guyyaa har'aa hundi keessanuu nu faana bu'aa namoota mudannoo qabanis ka gaafannu ta'a. Egaa sagantaa keenya baga ittiin isin gahe ammas nama tokko cinaatti argamna eenyu isiniin jedhan? Fayyisaan Nootaan jedhama. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokkotti dhaladhee guddadha. Okay, hayyee baga ittiin isin gahe isiniin jedhan? Wajjinuu baga ittiin nu gahee jennee jirra. Isinilleen hawaasa islaamaa idil addunyaa irra jiranii fi akkasuma maatiiwwan keessan nama jaalattan hundaanuu ergaa kan akka dabarsitan carraasi. Baay'ee galatoomii jechaati. Hundumaa uummata musliimaa kaabaaf kibbaa bahaa dhihaa fi akkasuma
biyyoota alaa fi biyya keessa jiran hundumaanuu baga ayyaana idul adhaa waggaa 1447 baga ittiin isin ga'ee baga geettanii firaa fi aantee keessan maatii hojjedhaanii fira fagoo fi fira dhiyootiin baga ittiin isin ga'ee jedhe baga ittiin isin ga'ee jedhee jira. Nama keessaa maqaa dhooftan qabdani? Firoottan kiyyaaf akkasuma warra jaaladhuu fi warra kabaju hedduudhaan baga ittiin isin ga'ee jechuun barbaada. Yamas keessatti maal akka jechuun akkaan barbaade horina daawwatan hin beeku jedhee yaada. Hayyee isinillee baay'ee galatoomaa nutti godhuu keessaniif baga isiniin gahee maatii fi akkasuma ana ahli keessan guutuu waliin isiniin jedha ayyaana gaarii. Isiniifis galatooma walfaadhaa wajjinuu baga ittiin nu ga'ee ayyaana gaarii jedhee jira. Mudannoon dabarfattan jira waa'ee ayyaanarra. Ayyaanadhaa garuu ani akka carraa ta'eeti biyya alaan ture asitti dabarsa jedhee yaadne. Adda ammoo as dhufee keessattuu biyya kiyya keessatti maatii koo biratti yeroo dabarsu hiriyoota kiyya wajjidhaan kanneen qara ayyaana keessattuu ayyaana Idul Fitrii bakka biraatti biyya biraatti waliin dabarsine adda ammoo isaan asitti dhiisee yoo asitti dabarsu yaa kun mudannoodha. Yaa carraan yeroo tokko tokko waan akkasii kana leessi mudata. Mudannoodha itti yaadde. Hayyee baay'ee galatoomaa iddoo akkasiin jaalannaa ayyaana gaarii. Egaa ammas nama jabaa tokko biratti argamna bageetti. Baga walwaanuu ga'e assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedha turse numaraanuu baga ga'e uummata musliimaa hundaan baga isiniin ga'e jechuun hin barbaada. Akkana. Maal fakkaata? Qophiin ayyaana maashaallah bareeda jira kun maatii waliin rabbiin waliin nu haa ga'u dirree idaatti ganama yeroodhaan wal haa agarru isiniin jedha. Maashaallah baga ittiin si ga'e. Atoo? Hayyee baay'ee gaariidha galatooma walfaadhaa isin jaalanna. Egaa ammas daayireektara miidiyaa Nuuf Halaal biratti argamna baga nagaan nutti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni keessaa warri alaa hundi keessanuu guyyaa ciidaa guyyaa ciidul adhaa guyyaa guddaa baga geessanii baga geenyee isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan keenya kan islaamaa hundi keessan warroonni ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah jettan hundi baga geessanii baga geenyee baga itti geenyee gammannee baga itti geenyee jennaan gammaddanii isiniin jedha. Ergaan qabdan jira mudannoo ayyaanarraa. Mudannoo ayyaanarraa bara 2000 fi mudannoo ayyaanarraa bara 2002 asaasatti mudawwara adii tokko bitadhee ture. Mudawwara tokkicha sanii birrii wayii barbaadadhee bitadhee ture. Yeroo achirraa dhufnu ganda keenya salaannaa ganda keenyatti yeroo salaatuudhaaf achi dhufu bishaan hin rooba. Akka malee waan lafti roobuu fi uffadhee bahee akka carraadha ammoo mudawwara tokkicha qabaa tokkicha saniin immoo mucucaadhee lafa dha'e. Guyyaan sun har'a naaf fakkaata. Ciida sani ciida taaziyaatti malee ciida biraa wayitun salaanne. Kanaaf inshaallahu ta'ala obboleewwan warri mudannoo akkanaa qabdan rabbi sabrii isinii haa kennu isiniin jedha. Kanaaf guddaa galatoomaa jazaakumullahu khayranii baga geessanii baga geenyee ulamoonni keenya warri umrii isin dheeressee guyyaa har'aattiin isin gahe baga nuuf geessanii diinii osoo facaaftan daa'iiwwan keenya gurguddaan osoo diinii rabbii facaaftan kaaba kibba baha dhiha deemtanii osoo facaaftan guyyaa har'aa geessan baga geessanii isinillee warri haawwataa warri ummooleen warri haadhota keenyaa hundi keessan haadha kiyyaan osoo gargar isin hin baasin hundi keessanuu baga geessanii akkuma san warroonni biyyoota adda addaa keessa jirtan warri sumayyootaa fi bilaalota hundi keessan baga geessanii isiniin jechuu barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إقام مدنو أجايبان في مني باي قالتهم الفاتحة إسان جنة أسمانو ورنبين لبارا. دايركتر ميديا نوف هلال. شكرا.
إجا أمس نمط كبرت يرجمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عيد مبارك. تقبل الله منا صالح الأعمال. ما الفكات تقبل أنا؟ والله بريد على نمت لا كنا أمني مسلمة هم دساكو بيرجرني. أيانا في كم بكرة غراتي أفني غرها في ديماني غرابا في ديماني كوبيا كثير رجرني. الحمد لله كنا نتلي هجير رباني بقولنا كينيا أيانا كوبوفني كوبي رجرة. بريد أنا متتلا باينا متتلا. بقت نهون دايو بقى وليتين نجاه الحمد لله نمتلا باينا متتلا. متى مسلمة هندانو بقى تيسين كيجرا. كسمان ودون فاكي سما قاد أفتني جتني هنك أبتوري أما قرو نم بقى أبوانتي كيسانا بقى إتونا إيجا هندينو أنا جرا وانتي guutum ummata muslimaa cufaa hundaanu bageetti isin ga'e bageetti nu ga'e jedha baga walitti nu ga'e jedha. Egaa obboleessa kennaan baay'ee galatoomii ulfaadhu siinis akkasuma maatiiwwan kee hundaanuu baga geettan isaaniin jenna nuuf galatooma. Ayyee galatooma ulfaadhu. Egaa ammas daa'ima xiqqaa tokko biratti argamna eenyu siin jedhan? Yusuf eenyuti? Yusuf Hussein. Mee hawaasa islaamaa idil addunyaa irra jiran hundaan baga ayyaana idil adhaa geessan jedhi. Baga ayyaana idil adhaa isin geessan. Akkasuma nama keessaan baga ittiin si ga'e jettu qabda harmee keetii yookaan abbaa keetii. Eenqa. Eshi. Hussein. Huseiniin. Abbaa kee Huseiniin. Eshi. Naima. Naima harmee keetiin baga ittiin si ga'e jettaani. Sagalee ilfaa jedhin Haadhatii baga ittiin isin ga'e. Maashaallah baay'ee bareedaadha. Hedduu namatti tola. Ergaan qabdu jira. Ayyaanni maal fakkaata? Bareeda. Namatti tola. Eegaa jirta? Hayyee ayyaana gaarii siif haa ta'u baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jedha. Egaa nama guddaa tokko biratti argamna isaanis Haji Gabiidha baga ittiin isin ga'e. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jalqaba irratti uummata musliimaa addunyaa kana irra jiran biyya haramaa jiran kan Itoophiyaa keessa jiran bakka hundattuu baga itti isin ga'e jenna. Akkasumas obboleessa keenya hundeessaa miidiyaa Nur Halal Abu Maher baga itti isin ga'e jechuu barbaada. Asirraan itti aansee hojiin kan kee baay'ee nu boonsaa jira baay'ee sitti gammadaa jirra. Akkasumas iddoo hoolaa dhaxxanii yoo isin hin dalaaltan baay'ee itti gammannee jirra. Garuu hoolaa maan bitee nuuf magaalaa kana keessatti akka miidiyaa Nuur Halal barakaa guddaa argatee iddoo guddaa argatee dhageettii guddaa argatu maaliif huduyyaa hedduu baay'isee nu qaluu didee jennee asiin ammoo gaafii isaan gaafanna. Gaafii kanaaf ammoo deebii irraa arganna jenna. Isinillee rabbi barakaa isinii haa godhu. Ummata musliima maraan baga ittiin isin ga'e. Inni kun ka barakaa, ka guddinaa, ka dagaaginaa, ka waliigaltee, ka mul'ataa jechuu barbaada. Dabalataan wanni biraa dhaamsa tokko isinii dhaamachuu barbaadu. Ummanni musliimaa bakkuma jirtanitti rakkataa ollaa keessan jirtan akka gargaartan. Lama ammoo horii yoo qaltaniitiin jettan manuma guurtanii firiijii keessatti hin shamsinaa. Rakkataa qoodaa. Rakkataan illee guyyaan itti nyaatu guyyaan itti wal gargaaru guyyaa kana Eid Mubarak. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa Haji Gabiidhaan baay'ee galatooma ulfaadhaa isaaniin jenna irra deebinee baga ittiin isin ga'e. Amiin waliin baga ittiin nu ga'e jazaakumullahu khairan isin jaalannaa guddaadha dagaagaa waraabudha. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa baga ittiin isin ga'e jedhu goolabamee jira. Ammas irra deebinee baga ayyaana Eid al-Adhaa bara 1447 isin ga'e isiniin jenna ayyaana gaarii Eid Mubarak. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.